صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي زيني صلى الله على محمد نبي زيني صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن بقى ربي نمري كيسن إسن نيرسي ويا جا كبجما جا إرغما الرحمة كيسا دلتن جا ربيع الأولين إسن جاي كانوا مسابقا قرأتشوران سينا إرغما ربي بريفامي إمامين من سنة قباب بنان سينا إساني الرا إسنيف تتوكا أبايتي متا فيرا ركتا أرجا نمامرا أبا حكماف أمنا مما وبي قويا كياما نبي رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمه يا رسول الله. يرون إسا نبي إسان بودا وقا لبجا تيران الدنيان إرغمان الرهن جره سامچا في دكانان غوتمته نمني qabeenyaa fi bifa gogaa isaati wal qoqqoodee haqaan gabbaramuun kaaliqaa cinaatti dhiifamee ilmi namaa sanama gabbaraa ture. Ilmoo dubaraa argachuun mallattoo qaanii ta'ee dhalli namaa tiroo ofii dhiiga ofii utuu ishiin lubbuun jirtu awwaalaatiin ture. Rabbiin dukkana dhalli namaa keessatti kufe keessaa nama baasuuf ergamaa rahmataa uummatatti erge ganda Makkaa keessaa صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي زيني صلى الله على محمد نبي زيني صلى الله عليه وسلم. هاتي إساني آمنة أبان إساني عبد الله تران آمنة إرغما رحمة غرات باتي باتين جها darbeera. Abbaan manaa ishii kan seera daldaltoota Qureeshii faana daldalaaf gara biyya biraa deemee ture. Yeroo daldaltoota wajjin gara Makkaa deebi'aa turanitti yeroo Madiina gahan xiqqoo qaama keessaa dhukkubbiin waan itti dhaga'ameef daldaltoota isaanii waliin turaniin ani xiqqoo boqonnaa fudhaa isin darbaa jedheeni achitti hafuun dhukkubichi itti cimee gara ganda akiraatti darbe. Guyyoonni baatii wal dabarsuun guyyaan giiftii Aaminaan rahmata caalamaa gudunfaa ergamoota maraa imaama ambiyootaa dahan itti gahe. Abbaan manaa ishii kana arguu baatus obboloonni abbaa manaa ishii fi abbaan abbaa manaa ishii kunuunsuun ilmoo dhalatu kana hawwiin eegaa turan. Haaluma kanaan namni addunyaa guutuun waggoota 1000 eegaa turte ibsaan addunyaa guutuu gaafa guyyaa wiixataa gara Aminaati addunyaan kun badhaafamte. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabi zaini sallallahu ala Muhammad nabi zaini sallallahu alayhi wa sallam. Akkuma haati keenya Aminaan deesseen gara bittiin Abu Lahab Hubaybaan gammachuun gara isaa deemtee Aminaan ilma dhiiraa deesse jettee yeroo itti himtu gammachuun ati ammoo gabrummaa jala bilisa baateetta har'aa kaasee jedheen gammachuu guddaan machaa'e. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabi zaini sallallahu ala Muhammad nabi zaini sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalibis abbaan Abdullah yeroo kana dhaga'u humna dullumaatiin fiigaa gara Aminaa deeme. Mucaa yeroo argu fuudhee laphee ofiitti qabachuun dhungatee ija sassataatiin ilaalaa gara Ka'abaatti fudhatee deeme. Rabbiinis maqaa Muhammad jedhu qalbii Abdul Muttalib irratti mul'isee fi daa'ima Aminaan deesse Muhammad jechuun moggaase. Hiikti isaas galateeffatamaa jechuudha. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
نبي زيني صلى الله على محمد نبي زيني صلى الله عليه وسلم. Akka aadaa Arabootaatti daa'imman jabinaan akka guddataniif maatiin baadiyyaatti erganii erga achitti guddatanii booda fudhatu ture. Haaluma kanaan Makkaa keessa bakka daa'imti itti wal harkaa guddisuuf fudhatamutti Nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam qabatanii dhaqanii daa'imman hiriiranii jiran bira geeffaman. Daa'imman hundis tartiibumaan guddiftoonni isaanii dubartoonni baadiyyaadhaa dhufan fudhatanii Nabi Muhammad qofti hafani. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Zaini sallallahu ala Muhammad Nabi Zaini sallallahu alaihi wasallam. Sababni isaa daa'imti kun abbaan isaa hin jiru waan jedhu waan dhagahaniif dubartoonni guddifatan fudhachuuf fedhii hin qaban ture. Fidaaka abii wa ummihi yaa Rasuulallah. Dhuma irratti dubartiin carroomtuun tokko Haliimaa jedhamtu yeroo dhuftu daa'imman hundi fudhatamanii Nabi Muhammad qofti hafanii argitee harka duwwaa deebi'uu kiyya irra jettee isaaniin fudhattee gara baadiyyaatti deebite. Akkuma Haliimaan fudhattee gara mana ishii deemteen manni dur rakkinaa fi gadadoon raafamu dilbii fi qananiin gammachuun guutame. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Zaini sallallahu ala Muhammad Nabi Zaini sallallahu alaihi wasallam. Isaanii guddatanii umriin isaanii ijoollee wajjin taphachuuf yeroo gahan guyyaa tokko ijoollee wajjin taphachuuf gara hurufaa bahan. Yeroo kana malaa'ikoonni lama nama fakkaatanii dhufuun ijoollee taphatanirraa achi butanii laphee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baqaqsuu eegalan. Yeroo kana ilmi Haliimaa kan isaan faana ture ilaaluun wanta hordofaa ture. Fiigichaan gara haadhi isaa deemee hafuuraa jitaan namoonni lama Muhammadiin ciibsanii garaa isaa baqaqsaa jiru. Yeroo jedhuun Haliimaan fiigichaaf naasuu guddaadhaan yeroo ergamaa rahmataa san bira fiigaa geesse naasuu guddaan fuula isaanii irraa mul'ata ture. Dhaabbatanii jiru dhaqxee hammattee ofitti qabdee maal na jalaa taate yaa mucaa koo jetteen. Nabi Muhammadis namoonni lama utuun obboleessa kiyya wajjin taphachaa jiruu dhufanii na qabanii biraa achi na butuun laphee kiyya bakka lamatti na baasan. Sana booda waan gurraacha tokko na keessaa baasan bakka isaa waan adii baay'ee bareedaa tokkoon bakka buusan jechuun itti deebisan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Zaini sallallahu ala Muhammad Nabi Zaini sallallahu alaihi wasallam. Haliimaanis haala jiru ilaaltee sodaachuun mucaa kana maatii isaatti deebisuun qaba jette. Sababni isaa taateen ta'e kun waan ishiin haasseefi. Kanumaan mucaa waggaa 4 naannoo isaatiin ifaan faayee ture gara ganda dhufeetti Makkaatti fudhanii deeman. Yeroo Makkaa gahan haadha Rasuulaa Aaminaan argatanii mucaa ishii kan waggaa 4 itti kennan. Ishiinis maaliif akka fidan gaafattee jennaan akka afurri hamtuun hin tuqneefi jettee Haliimaan itti deebiste. Haati keenya Aaminaan wallaahi mucaa kiyya afurri hamaan hin tuqu. Ani yeroon garaatti isa baadhaa ture waan arge isinitti himuu jetteen. Ifa baay'ee guddaa garaa kiyya keessaa bahuun gamoo biyya Shaam Makka taa'een arge jetteen. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Zaini sallallahu ala Muhammad Nabi Zaini sallallahu alaihi wasallam. Ammoo yeroon isa garaatti baaddu takkaa miirri dubartii ulfaa irratti mul'atu narratti mul'atee hin beeku. Mucaan kun Rabbiin iccitii guddaadhaaf isa uume jettee Haliimaatti dubbatte. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
نبي زيني صلى الله على محمد نبي زيني صلى الله عليه وسلم yaa habiib allah sallallahu alayhi wasallam. Guyyaa gaaf tokko haati keenya Aminaan gargaartuu ishii Ummu Ayman qabachuun ilma ishii nabiyyanaa Muhammad faana gara Madiinaa qabrii abbaa manaa ishii ziyaaruuf akkasuma ilmi ishii Muhammad abbeerran isaanii akka wal baraniif deemani. Deemsa baay'ee hammaataa haalli qilleensaas baay'ee ulfaataa ture. Haa ta'u malee tulluuf bu'aa bayii hammaataa qaxxaamuruun ganda Madiinaa gahanii baatii tokkoofis achi turanii deebi'uuf ka'an. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي زيني صلى الله على محمد نبي زيني صلى الله عليه وسلم. Utuu deebi'uuf karaa irra jiranii haadha nabi Muhammad Aminaatti dhukkubbiin itti dhagahamuu eegale. Karaa irrattis itti baay'ee waan cimeef bakka Al-Abwa jedhamutti gara biyya Akiraatti godaante. Bakkuma kanatti sirni qabriis raawwatame. Yeroo sana umriin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waggaa 6 ture. Isaanis sana booda yatiimummaadhaan harka Ummu Ayman turan. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي زيني صلى الله على محمد نبي زيني صلى الله عليه وسلم. Akka gara Makkaatti deebi'aniin abbaan abbaa nabi Muhammad Abdul Muttalib isaan guddisuuf itti gaafatamummaa fudhatee ture. Ijoollee mara caalaas kunuunsaan isaan qabata ture. Yeroo dhimmoota biyyaa gurguddaa irratti mari'atus isaaniin hammatee of biraa hin dhabu. Haa ta'u malee Abdul Muttalib yeroo umuriin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waggaa 8 ga'u innis gara ganda Akiraatti kute. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي زيني صلى الله على محمد نبي زيني صلى الله عليه وسلم. Sana booda rasuula guddisuu itti aansee kan fudhate abbeera isaanii Abaa Xaalib ture. Jaalalli inni isaaniif qabus baay'ee guddaa ture. Bakka deeme mara isaaniin qabatee deema ture. Of biraas hin hambisu. Gaaf tokko yeroo umuriin isaanii waggaa 12 daldaltoota waliin karaa bu'uuf yeroo jedhan isaaniin fudhatee karaa bu'e. Daandii dheeraa deemanii baay'ee waan dadhabaniif bakka Al-Basraa jedhamutti boqonnaaf goran. Bakka sanas nama kophaa isaa Rabbiin gabbaru tokkotu ture. Yeroo daldaltoota argu hatattamaan gara jaraa dhufee yeroo jedhu nabi Muhammad argee jarraa buqqifachuu dide. Yeroo dheeraa eegga ilaaleen booda mucaan kun kan eenyuuti jedhee gaafate. Achumaan Abaa Xaalibis kan kiyya jedheen. Mucaan kun immaa abbaan isaa waan lubbuun jiru natti hin fakkaatu jedheen. Abaa Xaalibis eeyyeen kan obboleessa kiyyaati inni lubbuun hin jiru jedheen. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي زيني صلى الله على محمد نبي زيني صلى الله عليه وسلم. Achumaan namni sun mucaan kun iccitii guddaatu irraa mul'ata. Fuutee gara Yahudotaa hin deemin. Mucaa kana arginaan ni ajjeesu jedheen. Abaa Xaalib eegga waan kana ajaa'ibsiifatee booda rasuula sallallahu alaihi wasallam fuudhee gara Makkaatti imalaa adda kutuun deebi'e. Yeroo wal dabarsee umuriin nabi Muhammad yeroo dargaggummaa isaanii gahe. Yeroo dargaggoonni Makkaa umuriin isaanii dargaggummaa irra jiran bakka rogadaa dhugaatii fi akkasumas diliiwwan dhorkaman adda addaa dalaguun dabarsu ture. Guyyaa gaaf tokko rasuulli sallallahu alaihi wasallam magaalaa ba'uu fedhanii loowwan tiksaa turan jara harkaa fuudhanitti kennanii magaalaa bahan.
yeroo achi gahan halkanaa'ee bakka cidhaa tokkotu ture. Dargaggoonni baay'atanii sirbaatiin turan. Yeroo rasuulli suuta itti siqanii jedhan Rabbiin dandeettii isaatiin qormaata dargaggummaa sana irraa isaan hambisuun rafanii akka bulan taasise. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Zaini sallallahu ala Muhammad Nabi Zaini sallallahu alaihi wasallam. Umuriin isaanis bilchaataa dhufee dubartii amanamtuuf baay'ee beekamtuu waliin hariiroo daldalaa amanamummaan walitti dhufanii hojii daldalaa keessa seenan. Yeroo sana Rabbiin isaaniin dursee waan filateef yeroo isaan karaa deeman aduun mataa isaanii hin argatu ture. Duumessi akka aduun isaan hin tuqne irra deemee aduu irraa ittisa ture. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Zaini sallallahu ala Muhammad Nabi Zaini sallallahu alaihi wasallam. Gaaf tokko utuu karaa deemanii muka tokko jala namoota irraa adda bahanii qofaa isaanii callisaan taa'aa turan. Namichi qofaa isaa Rabbiin gabbaru tokko namoota gaafate eenyu kan muka sana jala taa'aa jiru jedhe. Namoonnis Muhammad jedhaniin. Innis an bara dheeraa argeera namoonni muka san jala taa'an ergamoota Rabbiiti jedhe. Umuriin isaanii waggaa 40 yeroo gahu alaan yeroo ergaan Rabbii itti dhufu gahe dukkanni ifee wahyiin jalqabaan Iqra gaara Hiiraa irratti isaanitti dhufe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Isaanis yeroo sana booda seera Rabbii barsiisuun dhalli namaa dukkana keessaa gara ifaatti bahee Rabbiin qofa qulqullummaan akka gabbaru barsiisuu irratti fuulleffatan. Ergaa isaanii babal'isan halkaniif guyyaa kanumaan dabarsuu eegalan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Zaini sallallahu ala Muhammad Nabi Zaini sallallahu alaihi wasallam. Namoonni dukkana jaahilummaa keessa turan ilmoo dubaraa fayyaa awwaalaa turan dukkana sana keessaa bahan Rabbiif ergamaa isaatti amanan. Gabbaramaan dhugaa Rabbiin qofa akka ta'e amananii barsiisuu eegalan. Sahaabota Rasuulaa jedhamuun isaan faana karaa haqii irratti aarsaa of godhan hanga dhumaa isaan wajjiniin deeman. Qabeenyaan, humnaan, imaanaan hanga dhumaatti isaaniin hordofan. Haaluma kanaan ergamaan rahmataa waggaa 50 godaansa dirqamaa hijiraa Rabbiin ajajee Makka irraa gara Madiinaa godaanan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Zaini sallallahu ala Muhammad Nabi Zaini sallallahu alaihi wasallam. Magaalaan duraan Yasrib jedhamtu maqaan ishii gara Madiinaatti jijjiiramuun achittis laa ilaaha illallah waggaa 13 barsiisaa turan. Sahaabonnis hiikni isaa qalbitti isaaniif sabateen hordoftoota isaanii dhugaa ta'an dhuma irratti umuriin isaanii waggaa 63 yeroo gahu gara akiraatti isaaniin godaansise. Isaanis haaluma kanaan ergaa Rabbii waggaa 40 kaasee isaan irratti dhufeen waggootan 23 karaa laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhamutti nama waamuun namni Rabbiin qofa haqaan akka gabbaruu fi kan isaan ala jiru akka uumamaatti akka ilaalu taasisuun karaa Rabbii barsiisaatii turan booda ganda hin oolamne ganda akiraatti Rabbiin isaaniin
godaansise fidaaka abii wa ummihi yaa rasuulallah. Anis seenaa isaanii baay'ee dheeraa waan ta'eef gaggabaabbinaan keessa isiniif tuttuqe malee utuu dubbatame yoomillee dubbatames katabames hin dhumu. Kanaaf rabbiin karaa isaanii bu'ee nama warra akiraatti ollaa isaanii ta'u rabbiin waa taasisu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Zaini sallallahu ala Muhammad Nabi Zaini sallallahu alayhi wa sallam.